Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo lafuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a haati eebbaa eessa jirti naannoo kam jirti jedha. Naannoo ani jiru kun naannoodhuma isin argaa jirtan kanadha. Mana kana argaa jirtu mana kana keessa maaltu jira? Magaalaa Bishooftuu keessa jira. Magaalaa Bishooftuu mucoon akka eebbaa mucaa waggaa 18 jirti naan jedhanii. Ishii daawwachuufan magaalaa Bishooftuutti argame. Manni isaan keessa jiraatan qorqorroodha. Isaa hoo'a Bishooftuu namoo beektanii. Ani siniin jedha qaqqaalota koo koottaa ta'u wajjin gallee mucootti keessa daawwannee waan keessa jiru hundumaa wajjumaan daawwannaa siniin jedha. Yaa hordoftoota eebbaaf beeku. Yaa hordoftoota eebbaaf beeku akkam? Yaa keetii? Kan sii guddifuu kan? Yaa akkas qilleensi jallee fi akkas akkamatti yaa keetii? Helen, akkamatti? Yaa keetii? Nagaa keetii? Eeshe? Naa heluu koo. Eeshe? Helen bira geenyerra jechuudha. Helen jechuun mucaa waggaa 18ti. Kotto bulettiin Helen isasuma jirti. Mucaa koo fudhadheen dhufe Dibooraa fudhadheen dhufe jechuudha. Eeshe? Haati keessan eessa jirti mee natti himi? Haati koo diroo akkasuma jiran isheen anaaf isheen rakkannaani isheen asumatti waan tokko barbaadattee biyya alaa boote. Eeshe? Achumaan maqaa anaaf isheen asitti fi gaafatte asumatti jiraannaan. Isin asumatti jiraataa jirtu. Eenyu sun gargaara? Namni nu gargaaru ishuma nu gargaara gaafa tokko duruma birri argatte nu kaffalti nu ergiti malee namni nu gargaara. Mana kana birrii meeqa kaffaltu? Birrii 1,000. Kuma tokko kaffaltu? Qorqorroo? Kuma tokko kaffaltu. Ishee amma isheen kaatee dhaabachuu dandeessi? Hin dandeessu. Ishee deemuu dandeessi? Hin dandeessu. Waanuma tokko iyyuu gochuu hin dandeessu? Dubbachuuf ijee shima harrabni ishii dadhabaadha. Dadhabaadha yaaluu hin dandeessu. Meestii akkamitti pooppoo faarra keessa akkamitti faa baattamee haa ta'u umuriin kee waggaa 11 akkamitti faa gargaartamee uummatatti ani obboleetti koo akkasittan gargaaraa jira jedhitomee uummata si ilaalaa jiru uummata Oromoo warra si ilaalaa jiru namoota gaggaarionni jiru namoonni haadha keellee akka si biratti deebitee si gargaaruu dandeessu si gargaaran jiraachuu danda'u argamuu danda'u waan ta'eef mee ani kophaa koo akkas godhee gargaaree dhime. Eluko me fiiti me akka fuute to natta geeyatti natta garsiisi maanis nan ilaala sirwaa Popoch bronke eeshi akka fuudhee jirangee jechuudha akkasitti gottottee jechuudha lafarra gottottee gizee gurshuudhas wanta'ee qorsiisan gurshaa eeshi gizee bishaanii nama baasanii lafuma gochuu dandeessu waan tokko gochuu dandeessu bakka bishaanis hoggaa dhudhuu ofuma keetii osumaatti suma shiidhuma waggaa 11 kanattu kana hundumaa godhaafi anan waan hundaa godhaafi fincaan jetteellee bobbummarra kaana makkiyaa eeshi waan barbaaddeellee gaafatte nama godhaaf waan hundaa dhingootaafii jechuudha. Yaa uummata nanaa yaa uummata warra nu argaa jirtan kanaa mucaa kana argaa jirtu mucaa waggaa 11ti. Kutaa meeqa baratta? Kutaa 4 iyyuu haati koo ishii fi achitti ta'uuf jennaan dhuftee asuma keessatti bakka gizeen dhufuutti qaxxaltaa ammasuni obboleetti kee waliin jabaadhu barumsaaf illee akkan baradhuutti sinna gargaaraa ijoollee uummata Oromoon jedha. Obboleettiin koollee akkuma oncheerumaallee waa argatte shimaallee waliin deema waan tokko baratte desneedha. Ishii akkuma alafaa argattu desneedha. Barumsa illee dhiistanii odoo nufaasii argatte desneedha. Haati rakkattu malee ilmoo ofii gattee toon deemtu yaa uummata Oromoo adaraa keessan lammii keessanidha. Mucaan kunis barachuu qabdi. Haatis biratti deebitee dhufuu qabdi. Adaraa keessanii amma dandeessanii uummata dandeessan biratti uummata dandeessan biratti nama dandeessan biraanii akka viidiyoo kana naageessanii jechuudha. Yoo dandeessanii dandeessan shamarran keessaa masaran dhaabaa
baay'ee kormeedha. Gargaaruu dandeessi. Kanaaf ishii biraanis naaf qaqqabsiisaa sheerii naa godhaatiin jira. Namoonni bakka gargaaruu dandeessan jechuudha. Ijoollee kana yoodhumallee yoodhumallee gargaaruu waan gochuu dadhabdan sheerii godhaafi aartistiis akkana dhuftee yoo dandeenye yuutuubiin mataa ishiillee haadhattiidhaaf saaqnee fi yuutuubiin mallee aduu ishiirra teessee hoo'isaatii agarsiisaatii dhuftee bira teessee too mucaashii guddifachuu dandeessu uumaa fi yoo dandeessan immoo suuqinuma tokko banaafiiti. Suuqii tokko banamee fi yoo itti kennamee bira keessa suuqicha keessa nagadataati bira godhaati mucaa kana ijoollee kana barsiifachuu hin dandeessi. Namni hoggaa rakkatedha kan dhala isaa macheem axannee nama na harkatti dha'u jedhee gatee an biraa deemu malee ammaan hebbuu koo yeroo baay'een gatii faana kaffalu ni beektu danda'anii bishaan hin jedhanii midhaan hin jedhanii adda baasanii beekanii isuma kana gargaaruudhaaf isiniin jedhaa yaa qaqqaalota yaa uummata keenya. Mee garaa laafaati mucaa kanaafis garaa laafaati warri wiilcharii argachuu dandeessanis wiilcharii akka argachuu dandeessu waan karaa ishiin argachuu dandeessuun akkasiin nuuf gargaartanii isiniin jedha yaa qaqqaalota koo waan jettuu qabda asiin uummataan kana caalaa wiilcharii bichaa naaf argadhaa shumaaf jechuun ayyarii hundaa waan alan argineef ayyarii hundaa akka argattu nan barbaada. Waan hundallee dhiistanii wiilcharii bichaa odoo argattanii dhiisaniidha. Obboleettiin koo haala babbaatee waan hunda lallaaltu dhiisaniidha. Haati kee yoo doosii dhufte sittin tolu? Haadha koo waliin odoo hin jiraadhe isheen das dhuftee hojii tokko biratti odoo hin jiraanne dhiisaniidhaani. Ishee waliin bakka akkasuma odoo hin jiraanne malee haati koo achi jiraattee ishiin anaaf ishiin immoo hin dandeenyu nu gargaara uummata Oromoo. Waggaa meeqa eega deemte haati kee? Xiqqoo turteetti waggaa shanfaa taati isheen. Shanfaa taate amma kanasumatu gargaara jechuudha. Daraa keessan kaa ani silkii ishii gaafa ishii natti himtu sagalee ishii dhaggeeffadhee fixuu hin dandeenye. Amma nuu danda'ametti haadhatti biratti deebisuudhaaf yaalii goonu. Amma nuu danda'ametti mana kiraa keessa jiru. Mana kiraa malee kaffaluuf yaa dandeenyu. Ji'aan meeqa kaffaltu mana kana? 1,000 kaffaltu. 1,000 kaffalu qorqoorroodha. Kun akka ormisi madaabaraatti mannoo jedhamee jechuudha. Waanuma addaa waan wannoo jedhu qabu. Kana waan isin jenna kaa asumatti nyaatas hojjetattu. Nyaatas asumatti bakkuma kanatti bisheeffattu. Istoofii iddoo isaan godhattu. Maqaasiin asiin waan sochiistu. Yaa uummataa argitaniittuu seenaan jiru kanumadha. Waan jiru kanumadha. Ijoollee ishiitiif yaa akkasitti jirti isiniin jedhaa yaa qaqqaalota koo gargaaraa bira dhaabbadhaa isiniin jedhaa. Karaa kamiin si argatu siin amma bilbilaan fakkeenyaaf dhufanii yoo si daawwachuu barbaadan. Bilbila koo isaanitti kun qaba. Itti isaanitti yaa. Duwwaa. Aizosh. 09 09 30 05 99. Duwwaa 9 39 30 duwwaa 5 99. Irra deemee amma isaa qabatanii. Duwwaa 9 39 30 duwwaa 5 99. Karaa kana bilbilaatii jajjabeessaa isiniin jedha mucaa kana argachuu dandeessu. Warri magaalaa Bishooftuu keessa jirtanis, warri miidiyaa gurguddaa qabdanis, warri ilaaluu dandeessanis ilaalaan isiniin jedha kaa hammin jedhu kanumadha. Nagaan naaf turaa, nagaan naaf oolaa, Waaqayyo kuus naa eebbisu, lafa nagaa naaf oolaa jedha.